Kuno taate guyyaan as kalaa deeggaraan doktora Leencan Gadiyaa kana saniin qabu dhiira fi shamara guyyaa san arguuf hundinuu jarjara. Warri kiishti fagoo kiisha qaqqabate warri kiishti kaluu taabtaabii abdate. Taabtaabiin taphatu harkaan mallatteessu eenyullee doktora dheessee irra nafu aduwwiin doktoraa bitatti haarafu Oromoon baay'inni misaala galaanaa Arabaaf ajamaan irra dhangalaana. Waa itti afuufne madaamis raffifne rakkoon abbaa fedhee imanu nan bifne awwaa'ee doktoraa inuman cal'ifne abadan eertiraan imanuun kuffifne. Takka lama kufne sadi kufuun fafa abadan doktora eenyu irraa hafa yeroolleen as ga'e guyyaa lama hafa doktorri yoo kufe gurrattuu nuuf fafa. Doktorri mooyamnaan gurran nu xiraaya hundinuu qophaa'e Leencan Gadiyaa akka Leencan qabnellee taabtaabii jabeessaa nama fayyaan qabne doktora irraa dheessa. Doktora silii kiyya gurraatti kasalanarraa hin yaadin ka eertiraa nussa. Irra dhangalaana akka fakkii gibee tokkummaan kenna kun jarattiyyuu dhibee Idriisis aaree kursii kukkuffisaa gaafa san Oromoon mooyate shubbisa. Wanni beekuu qabdan taphni falmisiisa warra waa dubbatu nurraa callisiisa kanaa miti jennaan dhukkee itti kaafna yoo ati soqatte chaasa sirra baafna. Ashama ilmaan Oromoo hundi keessan kabajaaf jaalalli isin biraa ga'u namni Oromoo taatan hundi keessan taphni kun tapha guddaa tapha beellamaati. Doktor Asliin mooyame jechuun gurrattis fafa Oromoofis fafa jechuudha. Dhugaa rabbii nama miidiyaa kanarra jiran keessaa Doktor Asliin naambar 1 jechuun sadarkaa tokkorra jira. Gara laafaa namaati nama gurraacha keessi adii anuma fakkaata. Allahu akbar warabbul kaabaa Doktor Asliin mooyame jechuun qabrirra waliin dhaabannu qabrirra ammaas immoo namni takka udduun babbanina aqsum billaahi laziim kalaas Oromoon hunduu irraa nafina bira haa dhaabannu kawaa kiishaan qabnillee taabtaabiyaa goonu hundi kennayyoo akka biraa naf afaanilleen adab Oromoo dhugaa rabbii hedduu takka wallahi laziim baay'ee namatti toltan baay'ee hundi keessan galatooma. Hawwiin eeggataa jirra jechuun hundi kennayyuu mirgaan si haa galchu habiibi mirgaan lafa qabee mirgaan si haa galchuu narra ilaalin kaasuuqii dhaqee dhabe abshir gaa waan taabtaabii narratti dhiisiyedha chaasa sii darbuu dadhabu gommaa irraa baasee sii darba takka siit afaan Oromooti mirgaan si haa galchuu inshaallah irra ollaa jechuun jabaadhaa wal jabeessaa kidaa laa siidaa.